Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenya kan afaan Oromoo akkam nagaa keessanii har'a kitaaba deeggarsaa keessaa kan afaan Oromoo kutaa tokko hanga afuritti kan qabatu isiniif qabannee dhiyaachaa jirra. Akkuma kanagaa wantoota babbareedoo ta'anii afaan Oromoo karaa salphaa ta'een baruudhaaf namoota wajjiniin akkasumas illee naannoo keessanitti shaakalii adda addaa gochuudhaan afaan Oromoo karaa salphaa baruun ni danda'ama. Keessumaa wantoonni nuti asirratti gadhiisnu wantoota bu'aa qabeessa ta'anii fi araraa keessan like gochuu akkasumas illee share gochuu akkasumas illee subscribe gochuu YouTube keenya hin dagatinaa. Afaan Oromoodha kun kitaaba deeggarsaa afaan Oromoodha. Ani kan kana qopheessee isiniif dhiyeessu ani maqaan koo Barsiisaa Zallaqaa Gaarommaan jedhama. Kitaaba deeggarsaa afaan Oromoo kan bara 2022 kan faranjootaatti jechuudha. Kanan har'a isiniif dhiyeessu qubee afaan Oromoodha. Qubeen afaan Oromoo maali? Qubeen afaan Oromoo keessa qubee 26tu jiru. Isaanis warreen isin amma argitan jechuudha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, La, Ma, Na, O, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Ta, Ya, Za. Har'aan deebi'a. A, Ba, Ca, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Ta, Ya, Za jedhamuudhaan bakka 26tti qoodamu jechuudha. Irra deddeebi'uudhaan shaakaluudhaan karaa salphaa ta'een baramuun ni danda'a jechuudha. Kanadhaa abacaadhaan kan qubeewwan 26 jiran keessaati warreen kana isinitti argisiiseera jechuudha. Kanaaf ammas irra deebi'uudhaan takkaan jenna jechuudha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, La, Ma, Na, O, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Ta, Ya, Za jedhamuudhaan egaa bakka 26 yookaan immoo qubeewwan 26tu jiru jechuudha. Qubeewwan 26tu jiru jechuudha. Itti aansuudhaan egaa qubeewwan 26 kana bakkeen gurguddoo lamatti qoonna jechuudha. Bakkawwan gurguddoo lamatti qoonna. Isaanis dubbifamaadhaa fi dubbachiisuu jechuudhaan bakka lamatti qoonna jechuudha. Dubbifamaan baay'inni dubbifamaa 21 yommuu ta'u, dubbachiisuun immoo 6 jechuudha. Walitti gaafa dabalaman 21 ta'u jechuudha. 26 ta'u jechuudha. Dubbifamaa 21dhaa fi dubbachiistuu 5. Dubbifamaa warreen jedhaman yookaan immoo dubbifamaa kan ta'an Ba, Ca, Da, Fa, Ga, Ha, Ja, Ka, La, Ma, Na, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, Va, Wa, Ta, Ya, Za dubbifamaa jedhamu. Dubbifamaa jechuun isa afaan Ingiliffaan consonant jechuudha. Irra isiniif deebi'a. Ba, Ca, Da, Fa, Ga, Ha, Ja, Ka, La, Ma, Na, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, Va, Wa, Ta, Ya, Za jedhamuudhaan egaa dubbifamaan kun 21tu jiru jechuudha. 21tu jiru jechuudha. Itti aansuudhaan immoo qubeewwan dubbachiistuu kan ta'an 5 ilaallaa jechuudha. Itti aansuudhaan immoo qubeewwan dubbachiistuu ta'an 5 ilaalla. Qubeewwan dubbachiistuu
A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Irraan deebi'aa ammas A, E, I, O, U. Kun immoo qubee dubbachiistuu jedhamuun beekama. Qubee dubbachiistuu jedhamuun beekama. Egaa kanarraaf barnoonni keenya asirratti nu ga'a. Kan itti aanu warreen hafan qubee dachaa maal akka ta'e gargar baasuudhaan wajjiniin barannaa jechuudha. Takkicha irra deebi'uudhaaf qubeewwan afaan Oromoo baay'inni isaanii 26 ta'antu jiru. Isaanis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Qubeen kun qubeewwan afaan Oromoo yookaan immoo afaan Oromoo keessa qubee 26 jiran jechuudha. Qubeewwan kun egaa bakka gurguddoo lamatti akka isaan qoodaman sirriitti meera. Isaanis dubbifamaadhaa fi dubbachiistuu jedhamuun bakka lamatti qoodamu jechuudha. Dubbifamaadhaa fi dubbachiistuu jechuun bakka lamatti qoodamu. Dubbifamaa kan ta'an baay'inni isaanii 21 yoo ta'an, dubbachiistuu kan ta'an immoo 5 jechuudha. Dubbifamaa jechuun afaan Ingiliffaan isaa consonant jedhu, dubbachiistuu jechuun immoo vowels warreen jennu akka ta'e egaa siniif ibseera. Irra deebi'uudhaan ammas dubbifamaa kana al takkaa dubbisnaa jechuudha. Ba, Ca, Da, Fa, Ga, Ha, Ja, Ka, La, Ma, Na, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, Va, Wa, Xa, Ya, Za. Warreen kun dubbifamaa jedhamuun beekamu. Itti aansuudhaan immoo dubbachiistuu kan ta'an siniif hin dubbisa. Dubbachiistuu yookaan vowels warreen jedhu. A, E, I, O, U. Warreen kun immoo dubbachiistuu jedhamuun beekamu. Egaa kanarraa asirratti nu ga'a torban qubee dachaa kan jedhuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii siniif hawwaa.